saayinsii waliigalaa kan kutaa 8ffaa kutaa 1ffaa jee qabadhee isiniif dhiyaadhee isiniin jira gaa'ii akkuma saayinsii waliigalaa kan kutaa 7 isiniif galmeessatti kanallee faana isaa isiniif qabannee isiniif dhiyaannee jira. Nu hordofaa isin jenna. Like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa. Irraa fayyadamaa isiniin jenna gaa'ii. Hayyee madureen boqonnaa tokko kan saayinsii waliigalaa gosa barnootaa gurguddoo 3 of keessatti hammatee jiru chemistry, physics, biology of keessatti qabatee jiru kun gaa maal jedhee eegalaa bu'uuraalee qorannaa saayinsaawaa fakkeenya safartuuwwan saayinsaawaa jedha. Safartuuwwan saayinsaawaa kana jalatti safaruu fi maloota safara aadaa ittiin fayyadamnee waa ittiin safarru. Mee safaruu waan jedhamurraa yoo kaanu safaruu yookiin safara jechuun maali? Safaruudha jechuun adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabuun yommuu madaallu safaruu jechuudha jechuudha. Adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabuun madaaluu safaruu jedhama. Fakkeenya shukkara hammi isaa hin beekamne tokko keessaa miizaanatti fayyadamnee madaala hangaatti gargaaramnee kiiloo 100 akka yoorraa miizaanne safarree jechuudha. Irraa safarree jechuudha. Isa hammi isaa hin beekamne irraa isa hammi isaa beekamu irraa as adda baasu jechuudha. Safaruu jechuudha. Wanti safaramu tokko lakkoofsaanis akkasuma yuunitiidhaanis ibsamuu ni danda'a. Lakkoofsaan lakkoofsa tokko 2 3 jennee ibsuu dandeenya, yuunitiin illee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Maloota safara aadaa osoo gama ammayyaatti hin fayyadamin jechuudha. Yeroo, dheerina, hanga fi qabee kanneen safaruudhaan mala aadaatiin safaruudhaan safaruun ni danda'ama. Yeroo fakkeenyaaf gaaddidduudhaan akkasuma ulee wahiitti fayyadamnee yeroon ammaa yeroo meeqa jennee ilaaluudhaan safaruudhaan tilmaama sa'a 6 tilmaama asrii sa'a 10 salaanni ga'e jennee irrattiin ibsuu dandeenyudha jechuudha. Dheerina safaruun ni danda'ama, yeroo safaruun ni danda'ama, hanga waan tokko safaruun ni danda'ama, qabee hamma bakka wanti tokko qabee taa'u jiruun tokko safaruun ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya dheerina safaruudhaaf maaliif gargaaramna? Dheerina fageenya waan tokko safaruudhaaf dhundhumatti ni fayyadamna. Taakkuu harka keenyaatti ni fayyadamna. Tarkaanfii ejjeta nama tokkootiin tarkaanfiidhaanis gargaaramuudhaan faana keenyaan illee gargaaramuudhaan dheerina waan tokko maatarii tokko safaruun ni danda'ama jechuudha. Akkasuma hangaa fi qabee safaruun ni danda'ama, ni danda'ama. Hanga yookiin hamma waan tokko safaruu, qabee waan tokko safaruu ni danda'ama. Kubbaayyaadhaan gargaaramnee hamma waan tokko safaruu ni dandeenya. Xaasaadhaan gargaaramuudhaan safaruu ni dandeenya. Gundoo bakka midhaan tuquusanitti toonnoo kajaamu qaruuraa waan jaamutti safaruu ni dandeenya jechuudha. Qaruuraan fakkeenyaaf hamma dhangala'oo wayii tokko safaruudhaaf nu fayyada, itti gargaaramna jechuudha. Hamma midhaanii hamma jajjaboo tokkollee safaruudhaaf itti ni fayyadamna jechuudha. Kamirraa hamma waan tokko kan hin beekamne irraa hamma waan tokko isa beekamaa ta'e tokkoon kan ittiin gargar ittiin baasnu jechuudha safaruun. Akkasuma yeroo safaruuf yeroon waggaa fakkeenyaaf waggaa ni safartii, yeroon ji'a ni safartii, torbaan ni safartii, guyyaa akkasuma gaaddidduun illee yeroo ni safartii. Gaaddidduun aduu yeroo nutti iftu ganama hagam takka dheertu kataati. Sanbooda xiqqoo xiqqaachaa faana keenya jalatti yeroo deebitu yeroo safaruu jirti jechuudha. Kun hundinuu wantoota yeroo safaruudhaaf gargaaranidha jechuudha. Akkasuma qaamolee safartamoo fiizikaalaa fi maloota safara ammayyaa. As keessatti qaamoleen safartamoo fiizikaalaa qaamolee lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamuu danda'anidha. Qaamoleen safartamoo fiizikaalaa qaamolee lakkoofsaan ibsamuu ni danda'an, yuunitiidhaatti gargaaramuudhaan ibsamuu ni danda'an. Isaanis dheerina, hangaa fi yeroodha. Qaamoleen safartamoo fiizikaalaa bakka gurguddaa lamatti qoodama.
Isaanis qaamolee safartamoo bu'uuraa akkasuma qaamolee safartamoo shallagamoo kan jennuun yookiin diriirfamoo kan jedhamanidha. Qaamolee safartamoo bu'uuraa kan jennuun akaakuu safaraa kallattiidhaan safaramuu danda'anidha. Akaakuu safaraa kallattumaan safaruu dandeenyu. Fakkeenyaaf fageenya lafa tokko beekuu feene kallattumaan usnee mitira irra kaannee kan ittiin safarru jechuudha. Akkasuma yuunitoota bu'uuraa ofii isaanii kan qabanidha. Yuunitii bu'uuraa meetiraan kan ibsamu, sekondiidhaan kan ibsamu yuunitoota bu'uuraa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Qaamoleen safartamoo fiizikaalaa bu'uuraa kuni bara 1960tti yaa'ii waliigalaa bakka bu'oota saayintistotaan biyya Jeenevaa jedhamutti walitti qabamaniin kan waliigalamee murtaa'edha. Fakkeenyaaf mee akkamitti hunoo as gadi nuu kaa'ee jira. Qaamoleen safartamoo hangaa maaliin bakka bu'ama yuunitii waltaawaa maaliin bakka bu'ama jenee irra waliigalame maadhaan. Akkasuma dheerinni laadhaan, yeroon taadhaan, tempereecharii taa guddaadhaan, karantiin elektiriikii yaa'insi elektiriikiidhaa aayidhaan, aayii guddaadhaan, cimina ifaa beekuudhaaf ampiir hunoo aayii guddaadhaan akkasuma hamma maatarii tokko beekuudhaaf enniidhaan bakka buufatanii jiru jechuudha. Eenyus bakka bu'oonni saayintistoota biyya Jeenevaa bara 1960tti jechuudha. Akkasuma yuunitoota waltaawaa kiiloogiraama jedhamu jira. Asitti kiiloogiraamni iddoo beeksaa hunoo kaafigaa meetiraa jira maa bakka buusanii, sekondii maal bakka buufnu jedhanii kun saa bakka buusan, kaalviinii maal bakka buufnuudhaan kaa bakka buusan, ampiirii maaliin bakka buufame aadhaan, kaandeenaa kan jedhamu maaliin bakka buufame siidiidhaan, mooliin immoo MOL mool kan jennuun kanaan bakka buusan jechuudha. Kunniin yuunitii waltaawaa bu'uuraati jechuudha. Qaamolee safartamoodha yuunitii waltaawaa bu'uuraa jennaan. Fakkeenya hanga yeroo dheerinni safartuu bu'uuraa makaaniksii jedhamudha. Safartuu bu'uuraa makaaniksii jedhamu. Sababni maaliif makaaniksii jedhaman? Sababni isaa sochii wajjii waan wal qabataniif. Hangi waan tokkootis sochii wajjii wal qabata. Yeroonis akkasuma sochiidhaa wajjii wal qabatanii deemti jechuudha. Dheerinni waan tokkollee sochii wajjii wal qabata waan ta'eef jecha maal jedhama? Safartuu bu'uuraa makaaniksii. Makaaniksii jechuun sochii jechuudha. Asitti tokko yoo ilaallu dheerina safaruu. Dheerina kam safarama? Dheerina jechuun dura maali? Dheerina jechuun safara fageenya qabxii adda addaa lama jidduu jiru. Fakkeenyaaf dheerinni Dirree Dawaadhaa fi magaalaa Harar jidduu jiru qabxii adda addaa fageenya lameen jidduu jiru maal jennee dubbachuu dandeenya? Dheerina jechuu ni dandeenya. Fageenya qabxii adda addaa lama jidduu jiru jechuudha. Akkasuma meeshaalee dheerina ittiin safarru jira. Meeshaalee dheerina kana itti gargaaramni ittiin safarru. Sarartuudhaan safaruu dandeenya. Waraqaa fakkeenyaaf waraqaa lumuttiin hagam takka akka inni dheeratu sarartuudhaan safaruu dandeenya. Ulee meetiraatiin fageenya yookiin dheerina mana tokko keessa jiru meetira meeqa akka ta'e safaruu dandeenya jechuudha. Akkasuma vaarnar kaaliparii meeshaa jedhamtu. Meeshaalee ammayyaa vaarnar kaaliparii kan jedhamus ni jira. Meeshaa dheerina safaruudhaan gargaaru. Maayikiroo meetiriskirii kan jedhamus ni jira. Akkasuma meetir taappii meeshaaleen jedhaman. Meeshaalee dheerina fageenya qabxii tokkoo fi qabxii tokko jidduu jiru. Fageenya bakka tokkoo fi bakka tokko jidduu jiru. Qabxii lama jidduu jiru jechuudha. Safaruudhaan nu gargaaran meeshaaleen ammayyaa'oo ta'an kunis ni jira jechuudha. Akkasuma yuunitii waltaawaa ni qabu dheerinni jechuudha. Dheerinni yuunitii waltaawaa inni irra walii galame maadha ture? Kiiloomeetira kaafimaa, deesimeetira ni jira. Akkasuma seentimeetira, akkasuma millimeetira. Kun hundinuu yuunitoota waltaawaa dheerinaati. Yuunitoota waltaawaadha jechuudha. Kiiloomeetira ni ibsina kanneen biroo, deesimeetira ni ibsina, seentimeetira ni ibsina, millimeetira ni ibsina. As keessatti yuunitii waltaawaa eenyu maadha jechuudha. Meetira jechuudha. Tokko meetirri millimeetiratti meeqa yoo jenne tokko meetirri 1000 millimeetira. 1000 millimeetiraatitu tokko meetira jechuudha. Meetira tokko millimeetira meeqa yoo naan jaanii nu gaafatan jechuudha. 1000 millimeetirri meetira takka. Dheerina meetira takka bakka bu'a. Tokko meetirri 100 takka seentimeetira bakka bu'a. Seentimeetira 100 takka wal afaa yoo keenye
Wanni inni bakka irra bu'u maal jennaan meetira takka bakka bu'a jechuudha. Tokko millimeetira jechuun duwwaa takka meetiraatitu tokko millimeetira bakka bu'a. Tokko seentimeetira jechuun duwwaa takka meetiraatitu tokko seentimeetira bakka bu'a jechuudha. Sarartuu irratti seentimeetiraan fageenyi wayii dheerinni wayii kan ibsamu ni jira. Fageenyi irratti seentimeetirri tokko meetiratti yoonii fi jijjiiramee dubbannu duwwaa takka meetira jechuudha. Tokko meetirri deesimeetira yeroo ibsinu ammas tokko meetirri 10 deesimeetira. Meetira tokko 10 deesimeetiratti ibsinaa jechuudha. Deesimeetira 10tu meetira takka nu kenna jechuudha. Akkasuma tokko meetirri duwwaa takka kiiloomeetiraatitu meetira takka nu kenna. Akkasuma tokko deesimeetirri duwwaa takka meetira nu kenna. Akkasuma tokko kiiloomeetirri 1000 meetiraatitu maal nu kenna jechuudha. Maal nu kenna meetira nu kenna tokko kiiloomeetira nu kenna jechuudha. Wanni asitti akkaan qabachuu qabdan inni tokko kana. Asit jechuudha. Kaalkuleeshiniin kamiyyuu sii kennamu kaalkuleeshinii kanatti gargaaramna jechuudha. Inni biraa dheerinni fakkeenyaaf asitti dheerinni ulee tokko takka tuqaa 5 yoo ta'e takka tuqaa 5 meetira yoo ta'e dheerinni ulee kana seentimeetiraa fi deesimeetiraan mee akkamitti agarsiista ibsii jedha. Kennamaan as jiru maali? Kennamaa bira yoo dhuftu L jechuudha. Dheerinni L dhaan bakka bu'a takka tuqaa 5 meetira. Barbaadamaa biratti seentimeetiraa fi deesimeetiraan ibsii jedha. Furmaata isaa yeroo hojjennu tokko meetirri walqixa ni ta'a 100 seentimeetira. Tokko meetirri meeqa ta'e 100 seentimeetira kana fudhatta. Yoo ta'e jettaan kennamaa as jiru kana duwwaa tuqaa 5 meetirri walqixa ni ta'a seentimeetiratti meeqa ta'a jettee mallattoo gaafii fayyadamta jechuudha. Bakka mallattoo gaafii mallattoo yaa buufachuu dandeessa. Sanbooda cross baay'ista akkana dalga baay'ista jechuudha. Sanbooda takka tuqaa 5 meetirri baay'isuu maal baay'isaa takka tuqaa 5 baay'isuu 100 seentimeetira wal baay'isaa jechuudha. Sanbooda wanni nuti argannu takka tuqaa 5 meetira baay'isuu 100 seentimeetira yeroo waliin baay'isnu asitti kuno kan argannaa jechuudha. 150 seentimeetira arganna. Akkasuma gaafii lammaffaa irratti dheerina deesimeetira barbaade kan jedhu kanarratti tokko meetirri walqixa ni ta'a 10 deesimeetira jedha. Tokko meetirri look asitti jechuudha. Tokko meetira walqixa ni ta'a 10 deesimeetira jedhe. Hayyee 5 takka tuqaa 5 meetirri meeqa ta'a mallattoo yaa buufatta sanboota cross goota. Tokko meetira baay'isuu yaa goota laalasitti. Tokko meetira baay'isuu yaa walqixa ni ta'a takka tuqaa 5 meetira walqixa baay'isuu 10 deesimeetira. Look sanbooda tokko meetiraan waliif hirta. Maaliif yaa kana qobachiisa hambeeffachuudhaaf sanbooda tokko meetiraan dhaama asitti jechuudha. Sanbooda asittillee meetiraan bada takka tuqaa 5 baay'isuu 10 deesimeetira. Takka tuqaa 5 baay'isuu 10 meeqa walitti yoo baay'isnu 15. Maal yuunitii tamtuu nu hafe yuunitii deesimeetiraan nu hafe jechuudha. Akka kanatti kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. Akkasuma hanga safaruu jedha. Hanga jechuun maali? Hanga jechuun hamma baay'ina maatirii wanta tokko keessatti argamuu ibsuu jechuudha. Hanga yookiin hamma baay'ina maatirii wanta tokko keessatti argamuu ibsuu jechuudha jedha. Meeshaan hanga safaruudhaaf gargaaru maal fa'aadha? Maatiriidha jechuun gaa dura bakka kanatti osoo hin dabarretti maatirii jechuun wanta kamiyyuu kan bakkaa fi ulfaatina yookiin hamma ulfaatina wayii qabu. Wanti hangaa fi bakka qabu kamiyyuu maatirii jedhama. Wanni ulfaatina qabu, wanni bakka irra taa'u qabu kamiyyuu
Boonni bakka keessa waan keessa taa'u qabu kamiyyuu maatirii jennaan. As keessatti egaa meeshaan hanga safaruudhaaf gargaaru asiin nuu kennamee jira. Madaala hangaa kajaamu jira, madaala cidhadhaa kajaamu jira, madaala dijitaalaa kajaanii jira. Isaan kun hundi hanga wantoota safaruudhaaf nu gargaara. Yuunitiin waltawaa hanga kanaatu maali? Kiiloogiraama. Asitti kunoo ibsamee jira. Kiiloogiraama. Yuunitii biroo ni jiru kan hanga safaruudhaaf gargaaran. Giraamii jira, miiligiraamaa jira, toonii jira. Isaawwan kunilleen yuunitoota maal godhuudhaaf gargaaranidha. Hanga waan tokko safaruudhaaf kan gargaaran. Asitti wanni jiru asitti maaltu jira? Tokko kiiloogiraamni walqixa 1000 giraama jedha. Tokko toonii walqixa 1000 kiiloogiraama jedha. Tokko miiligiraamni duwwaa takka maal jennaani? Duwwaa takka kiiloogiraama. Tokko tooniin 1000 kiiloogiraama yoo ta'e tokko kuntaalli 100 kiiloogiraama. Kiiloogiraama 100 takkaatu kuntaala takka taa'ee jechuudha. Fakkeenya asitti fakkeenya tokko kaalkulee goonu wanti hangi isaa jedha. Wanti suni sibiila wayii ta'uu danda'a. Sibiila ayiranii tokko ta'uu danda'a. Wanti hangi isaa 5 kiiloogiraama ta'e. Wanti hangi isaa 5 kiiloogiraama ta'e. Wanti hangi isaa 5 kiiloogiraama ta'e gara giraamaa fi miiligiraamaatti jijjiirii jedha. Akkamitti jijjiira? Kiiloogiraamni isaa 5. Akkamitti jijjiira? Yoo kennamaa bira yoo dhuftu hangi meeqa? 5 kiiloogiraama. Barbaadama biratti hanga kana giraamaan ibsii jedha. Akkasuma miiligiraamaan ibsii jedha. Furmaata biratti 1 kiiloogiraamni 1000 giraama jedhee jira asitti. Kana fudhatta. Hayyee 5 giraamni 5 kiiloogiraamni meeqa ta'a? Ittiin mallattoo gaafii tana fayyadamtaa jechuudha. Kiriis kiroos goota akkuma sirraasi jedhee 1 kiiloogiraama baay'isuu bakka tanatti mallattoo yaa fayyadamuu dandeenya. Walqixni ta'a 5 baay'isuu 1000 kan akkas ol baay'istaa jechuudha. 1000 giraama. San booda yaa kophaatti hambichuudhaaf jara kiiloogiraamni ni bada. Yaan kophaatti ni hafa. Walqixni ta'a asittillee kiiloogiraamni kuni kiiloogiraama ni baddi. Maaltu hafa? 5 baay'isuu 1000ti. 5 baay'isuu 1000 5 maal? Giraama inni akkasitti kaalkulee godhuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin lammaffaadha. Miiligiraamatti kamiidha? 1 kiiloogiraamni 1000 giraama yoo ta'e miiligiraamattoo akkami waan jedhu yoo laallu miiligiraamatti miileena takka miiligiraama ta'a. 1 kiiloogiraamni miileena takka miiligiraama yoo ta'e 5 kiiloogiraamni miiligiraamatti meeqa ta'a jennee mallattoo gaafii fayyadamna. San booda kiriis kiroos baay'ifna. Kana akkana baay'isuu jechuudha. San booda 1 kiiloogiraama baay'isuu yaa walqixni ta'a 5 tana baay'isuu miileena takka miiligiraama. Yaa kophaatti hambifachuudhaaf kana jala kanaa jennaan 1 kiiloogiraama irra 1 kiiloogiraama. Kun kanaan ni baddi. San booda asittillee kiiloogiraama ni bada. Maaltu hafa? 5 baay'isuu miileena. 5 baay'isuu miileena yoo baay'ifnu miileena 5 miilli giraam ta'a jechuudha. Miileena 5 miilli giraama ta'a jechuudha. Akkasuma yeroo safaruu yuunitiin waltawaa yeroodha. Yuunitii waltawaa yeroodha. Akkamitti safarra yoo jenne yookiin yuunitii waltawaa yeroodha. Sekondiidhaan bakka bu'a. Yuunitoonni biroo illee ni jiru kan yeroo safaruudhaaf gargaaran. Daqiiqaan miiniitiidhaan ibsama. Sa'aatiin haawariidhaan ibsamti. Guyyaa jira, torbee jira, ji'a jira, waggaa fi kan kana fakkaatan hundinuu yeroodhaan safarama. Waggaan tokko guyyaa meeqa qaba? Guyyaa 365 qaba. Jiini takka guyyoota 30 qabdi. Torbaan tokko guyyaa 7 qaba. Guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Sa'aatiin takka daqiiqaa 60 qabdi. Daqiiqaan tokko sekondii 60 qaba. Akka kanatti yeroon safaramaa waggaan gara jaarratti bifa saniin deemamaa jechuudha. Fakkeenya bakka kanatti nuu kennamee jira. Fakkeenya waan kana akkamitti yeroon safarama kan jedhu adda baafachuudhaaf sa'aatii 4 jedha. Fakkeenyaaf sa'aatii 4 gara daqiiqaatti akkasuma sa'aatii 4 gara sekondiitti jijjiirii jedha. Kennamaadha. Sa'a meeqaan nuu kenname? Kennamaa sa'a 4.
wanni nuti itti barbaannu maali? Bakka kanatti miniitiidha, bakka kanas sakandiidhatti jira jechuudha. Furmaata yeroo dhufnu sa'aatiin takka daqiiqaa meeqa? Daqiiqaa 60 qabdi. Sa'aatiin 4 daqiiqaa meeqa qabdi? Mallattoo yaa fayyadamna jechuudha. San booda kiriis kiroos baay'ifna. Tokko haaworiin baay'isuu yaa walqixanii ta'a. 4 haaworii baay'isuu 60 miniitii goona. Yaa kana qophatti hambisuudhaaf jecha jala tokko haaworii kana jala tokko haaworii asinis tokko 4 haaworii qajabamoo dhaamsu haaworii bira dhaamsuudhaaf tokko haaworii asinis haaworiin haaworiidhaan ni bada. Maaltu hafa? Yaatu hafa jechuudha. Yaa walqixanii ta'a. Haaworiin asii kunis wal balleessee jira. 4 baay'isuu 60 240 maaltu nu hafee yuunitiin? Miniitii hafee jechuudha. Kanaatti ibsina jechuudha. Akkasuma gara sakandiittoo akkamitti jira sa'a 4. Sa'aatiin takka waan haaworiin takka sakandii 3,600 yoo taate sa'aatiin 4 sakandii meeqa taati jennee mallattoo gaafii goona. Kana booda kiriis kiroos baay'isnaa jechuudha. Tokko haaworii baay'isuu yaa walqixanii ta'a. 4 haaworii baay'isuu 3,600 sakandii waliin baay'isna. Yaa qophatti hambifachuudhaaf jala tokko yaa asittis jala tokko haaworii asittis jala tokko haaworii goota. Haaworiin bada asinis. San booda yaa walqixanii ta'a. 4 baay'isuu 3,600 sakandii yoo waliin baay'iftu 14,400 sakandii ta'a jechuudha. Bifa kanatti fakkeenya akkamitti yeroon akka safaramuu danda'u adda baafachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma